Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni hordoftoonni YouTube kiyya. Qophii kiyya har'aa Asoosama bareedaa Mimmiyoo Jaalalaa jedhu kutaa arfaffaa isiniif qabadee dhiyaadheera. Falmataaf seenaan maal ta'ati? Seenaan maal taate laata? Falmataan maal ta'e laata? Xumura sagantaa kana ilaaluudhaaf hedduu hawwiin eeggachaa jira. Asoosama hedduu garaa nama raasu. Seenaan maal taate? Falmataan maal ta'e? Ijoollee tullacheen maal ta'a laata? Namni asoosama kanaa maal ta'a? Hedduu nama gaddisiisa moo hedduu nama gammachiisa? Hedduu nama gammachiisa abdii qaba daawwattoota kiyya. Amma xumura sagantaa kiyyatti na waliin ta'a jechuun affeerraa kooti. Warri subscribe gootan galatoomaa. Warri subscribe godhin immoo subscribe gochuun akkasumas like gochuun dagatiina. Amma xumura qophii kiyyatti na waliin ta'a jechuun affeerraa kooti. Falmataan poolisota dhalootaan Oromoo ta'an keessaa hiriyoota hedduu qaba. Isaan keessaa isa tokkoon xalayaa kana barattu seenaa jedhamtutti naaf geessedheen xalayichi akkas jedha. Seenaa koo si haa ga'u nageenyi koo akkam nagaadha baay'insi yaada seenaa koo onneen koo jaalala sabaaf jaalala keetiin iddoo lamatti qoodamtee gubachaa jirti. Miidhaa fi dararaan narra geesse kanuma Oromoo jaara tokko ofirra gahaa ture sana. Hanga bilisummaa arganne biyya dhalannee irratti akka namatti jiraannutti jaalala keenya galmaan ga'uun ulfaata. Ammaaf mana murtiitti na dhiyeessanii waggaa 8 natti murteessaniiru. Seenaa koo ani jaalala ijoollummaa keetti taphachuun fedhu. Hangaan hidhaa kana keessaa bahutti obsitee yoon eegde hawwii kooti. Yoo ta'uu baates wanti gaariin akka si qunnamu rabbiin siif kadha. Halkanii guyyaa sirba Doktor kabajaa Artist Alii Birraa silaa osoo hin beekee waasillee hin dararu jedhu si affeera. Seenaa koo baay'insi jaaladha mana hidhaa maakalaawii irraa nagaatti jedhe. Erga dubbistee booda seenaan naasuudhaan lafatti kufte. Yeroo muraasaaf afurri ishee dhokatee poolisichi atattamaan gara mana yaalaa geessee sa'aa booda of barte. Erga of bartee adaraarummaa xalayaa kana barreesseen sitti kennaa na eegi jetteen xalayaa akkas jedhu barreesseef. Falmee koo si haa ga'u nageenyi koo kan onnee irraa madde jaalalli fi kabajni siif qabu yoomiyyuu daangaan qabu. Kaayyoon keenya akka galma ga'uuf halkaniif guyyaa hin rafu. Falmee koo jabaadhu irree jabeeffadhu. Kanaaf waggaan 8 boru ganamadha. Waan baay'ee seenaa harmee koo irraa baradheera. Lubbuun inuma jirtaa garuu kana yeroman si arge kan amanu rifeensi kee odaa fakkaatu suni jiraa laata? Falmee koo onneen koo jaalala keetiin hidhamteetti. Anis jaalala keetiin hidhamee namni biroo nama natti hin fakkaatu. Falmee koo yoomiyyuu sin jaaladha. Fayyaanaaf ta'e nagaatti jaalalleetii seenaa yuunivarsiitii Oromiyaa irraa jedha. Barreeffamichi seenaan barattee eebbifamtus ragaa miseensa viidiyoo wayyaanee fiddu malee hin qacaramtu waan jedhamteef hojii argachuu hin dandeenye. Baadiyyaa isheetti deebitee akkoo ishee wajjin jiraachuu jalqabde. Akkoon ishee seenaa ishee fi falmataa dhageessee ganamaaf galgala seenaa cinaa dhaabbattee gorsiti. Gaafa inni mana hidhaatii ba'u lakkooftee seenaan balbala mana hidhaa maakalaawii dhaabbatte. Iji isaanii imimmaaniin dukkanaa'e. Falmataan akkas bareedu yeroo waggaa 8 xumuree mana hidhaatii ba'u akka bosona Baalee fi Booranaa guggubatee dhumeera. Seenaa fi falmataa wal arganii gammachuudhaan halkaniif guyyaa wallaalan. Ergasii baadiyyaa deemanii akka Oromoo duriitti iyyanii jisiisanii cidha nama ajaa'ibu tokko gaggeessan. Maanguddoonni ba'anii eebbisan. Ji'a tokko booda diivii Ameerikaa seenaan waggaa tokko dura ani heerumeera jettee guutte tokko dhufe. Gaafa isaan baadiyyaadha barbaadanii xalayaatti geessan diiviin ba'eeraaf falmataa fi seenaan tasuma amanuu hin dandeenye. Oromiyaa gadi dhiisuun kaayyoo isaanii ta'uu baatus falmataan ammas poolisotaan hordofamuu eegaleera waan ta'eef lubbuu isaanii hambisuuf miila isaanii gara Ameerikaatti qajeelchan. Falmataa fi seenaan jireenya rakkinaan guutamte keessa darbuun jireenya hedduu miidhagaa ta'e jiraachuu eegalan. Waggaa 2 booda ijoollees horatan. Quuqama biyya isaanii Oromiyaaf qabanis keessa isaaniitti hin balleessin. Achuma biyya ormaa taa'uun lammii isaanii deeggarsa maallaqaan gargaaru. Gaafa Oromiyaan bilisoomtu biyya keenyatti deebinee saba keenya faan jaalalaaf gammachuun jiraan jedhaniiti hawwiin guutamanii jiru. Jireenya isaaniis Ameerikaatti itti fufanii jiru. Dhaggeeffattoota kiyyaa seenaan falmataa fi
seenaa jedhamtu maal fakkaatu? Hedduu namatti tola xumurri isaa. Isinuu akkam isinitti toleera? Yoo isinitti tole subscribe, share, like gochuun dagatina. Amma qophii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.